እንደዚህ እንኳን እውነት ለመናገር ከሆነ እንደዚህ ልጆቹ እዛ ጠፋች ስትባል ፌንት የምትነቅል አልመሰለኝም። ይሄን ምናምን ብለም ቁማህ ምዝት ነበር ይመስለኝ አገኝሻለሁ ምናምን ብላ ነበር ይመስለኝ። ግን ለዚህ ያክል ልብህ እንደታሳ አላቅም ወይስ Sila saydoo kan isin geemi maate taphattanii ku asii dhiita akkuma kubbaa miilaa ku achi dhiita maal isin fakkaate mucaan seenuma warra jaartii lama qabutti kan amaluma warra jaartii lama fuudhee lafa hin dhiitee barbi warra jaartii hojii jireenyuma warra jaartii lama fuudhu malee jedhe lafa dhiitu kun amma barbe saydoo qofa isinitti fakkaatiin qawlii gaggadhee dhiitama dhiirota baay'ee wallaqa kana kana jaartii kaan birallee dhaquun dhiitama jaartii garanaallee dhufuun dhiitama garanaallee galatan qabu garasillee galatan qabu rakkatta Mamadoo rakkatta is amma barbi zikri jaartii lama fuudhuu malee waa'ee jaartii lama malee maaltu jaartii lama keessa akka jiru hin beektanii barbi miskiinan mee amma laala mee Saidoo mee amma viidiyoo Saidoo kana laaltanii gurbaan ku hanga inni dhiphataa jiru hanga inni gamaa gama dubartoonni dunni walii galtee cinqaa jirtu kan argitanii amma mee jaartii lama dhafi eebjottanii si warra dhiiraa hin dhabamu garuu shoora viidiyoo kana laalaalli jaartii lama eebjotu amami waa'een jaartii lama ku isi afoon dhufa Mamadoon keenya dhugaa rabbi wannummaan jaartii lama isi afoon dhufaayi kinu tuktuun Yamanii dhiitti Itoophiyaa galchiti Itoophiyaa radhitti Yamanii fiddi rakkate gurbaan rakkate ammoo irraan deebi'ee ammoo maal jettu mayyaan ani bariin akkanatti feenti saqalee gaggabu hin seene maa sirbuu barbaaddeemu ilmoo jala dhossitee kaateeti yaasofni akkanaan barbaachisamu ilmoo jala dhossitee kaateen akkanan seene maal jechuudha ay Sumayya hojii keenyaa dhugaa rabbi garuu ati odoo ofii dhokatte ijoollee dhoksuu baatte dhugaa ijoollee dhoksuu sobaatte ofii dhokatte homaa miti ani kan dubartoota keenya na ajaa'iba bare yoo jaarsa waloon ilmoo jala dhossan yoo jaartii waloon ilmoo jala dhossu kunni fayyaa qabaayi ka fayyaa noola ka fayyaa dhabeenu dhugaa rabbi abbaa fedhallee haa ta'u mee Saidoo fi Sumayyaa fi miti yeroo baay'ee jechuudha jaarsi yoo jaartiidha waloon ilmoo kan keessatti agarsiisuu jedhaan jaartiin loo jaarsa ilmoo kan keessatti agarsiisuu jedha abbaa ilmoo sun bira jiru jechuudha ani ka jedhu addatti fide of se'amoo maal jechuu maal abbaa isaa ta'uudhaaf ilmoo itti agarsiifna haadhatti maal abbaa ishee ta'uudhaaf abbatti ilmoo agarsiisne jarri wal dhabuu waan jiru miti jaarsaaf jaartii wal dhabuu waan jiru miti tayyib eegeessaa wal dhabani ilmoo maaltu jidduu kana cinqaa geesse isaan barbaadan waliin jiraachuu hin barbaanu jennaan nama guddaadha murteeffatanii addaan bahuudha anna ajaa'iba warruma ilmoo jala dhossuu kana dhugaa rabbi anna ajaa'ibanna rabbummaa waan hamtuu akkanatti illee fidini wanna akkanallee keessa kiyyallee hin jiru dhugaa rabbi ila inshallah asii miti hanga yoo malqiyaamaatu jechuudha ilmoo sun duniyaa kanarra jiraatne talee baluu ilmee baluu jechuun kee hin hafu wannummaa ati jala dhossitee hiika ati jala dhossitee fi furmaanni argamu hin jiru jechuudha ilmoo takka abbaa manaatti jala yookiin haadha manaa jala yookiin haadharraa yookiin abbaarraa yoo dhossa yoo furmaanni argame furmaata yoo furmaanni argamne waan furmaatni argamne akkami ilmoo wal jala dhossa ilmi namaa kun akkuma waan kophaa barii ofii argatee godhata ajaa'iba rabbi daa'ima raftiraa fuufixeerra hoodite ajaa'iba ilma dhala namaa kana dhugaa rabbi anna ajaa'iba ilmi namaa kun dhugaa rabbi maal jechuun ilmoo wal jala dhossuu jechuuni eenyu dhos amma takkinuta hajjiitiif tacaatu takkallee jiddu azzaban abbuu rabbi isinaa qajeelchu Yamanii kun maraate dhugaa Yamanii kun maraate dhugaa rabbi gootummaa biraan qaban gootummaa ilmoo wal jala dhoksu jaartee walirra fuudhu siirii walii godhachuu siirii walirraa hiikuu wal cafallaquu walii baafachuu kana malee gootummaan biraan jiru uummanni sun maali uummanni akkanaa ijoollee nagaan jirtu maqaa wajjin nu nyaatte ay warra Yaman ibiddi isin qabsiistanii rabbi yoo dhaamse malee hin dhaamtu akkasii uummata keenya rabbi isaanii halaafisu hundumaafuu iyyuu garuu gaarii miti jedhee yaadhan akka kiyyatti dhugaa rabbi ana akka yaada kan gootiitti akka yaada fungeetitti namni yoo waliin jiraatu danda'a waliin jiraata dadhabuu addaan ba'a maaltu ilmoo wal jala dhossuu fide hay gabbaasanii kanii achi booda ilmoo wal jala dhossan jaarsa ati xiyyeeffannoon kee gaafa ilmoon dhiira alalaale jalqabarra osoo alalaalin maaliif gurbaan ku alalaaluu barbaada jedhiif gaafadhu sababni inni alalaaluuf maaltu itti hanqate mana kana keessaa maaltu badee irratti xiyyeeffadhu ati xiyyeeffannoo keessa as deebistee gaafa inni waa ati barbaadu hunda harka keettee dide eega inni kute dhala qabaate taanaan maan harkaa kutee jettee isa duuban deebin mana ol deebii dhala kan kee guddifadhu
dalagan kee walitti qabadhu ilmoo kee walitti qabadhu ilmoo ta'e xiyyeeffannoo irra guddifadhu sammuu kan kee firii godhee jiraadhu silaafuyyuu hin jeeqamta sirriidhaan hin jeeqamtu jechuun miti garuu eega inni ridee ala bahee ol deebisuu isaa hin ulfaata ol deebisaan ni ulfaata baay'eetti wama ol deebi'ellee bifa gaariitiin bifa akka duraatiin bifa jaalalaatiin bifa mariitiin wajjin deemuun ni jabaata eega kutee miti kutee jira simaaf hin taane sirraa kutee itti dhiifadhu haa deemu gaafa marqee waan marqu dhabe as deebi'ee si deebi'uu isaa hin hafu jechuudha gaafa sa'atii ilmoo keetii irratti xiyyeeffattee jireenya keetii irratti xiyyeeffattee isa quba hin qabdu jechuudha inni gaafa san karumatti hafa inni tokko san inni lammataa jechuudha dhala walitti qabaatan jaarsa jaartiin takka dhala walitti qabaatanii eega dhalli isaan gidduu jiraatee addaan ba'uun ni jabaatti. Osoo haguma fillee addaan bahanii ilmoon ta'ee baluutiif ta'ee baluu jechuu isaa hin haftu haga ilmoon sun duniyaa sana irra jirtu maqaa isiillee jalaa hafu maqaa isaallee jalaa hin hafu abadan kun waan lafa jiru jechuudha. Inni biraa jechuudha ijoolleen teenya gaafa abbaa manaatiin gargar baatan hamtuu jaarsa keetii hamtuu abbaa manaa kan keetii ilmoo kan kee biratti naasahin tasumallee taate bilbilaanis ta'e ufiinis ta'e namaanis ta'e kun xiyyeeffannoo ilmoo kan keetii akka gararraa haftus jalaa godha kana inni biraa ammoo jechuudha inni biraa ammoo abbaan manaa tokko gaafa haadha manaatiin gargar bahe wanummaa ati ilmoo isaa dhossituuf hin jiru abadan ila ilmoo dhossiteetiin jechuudha wagguu jijjiiramni yoo jiraate ilmoo dhala kan kee yookiin jaarsa kan keetti dhossitee jijjiiramni jidduu keessanii yoo jiraate dhokkafadhu garuu bakka jijjiiramni hin jirretti ilmoo kan kee dhossuun mamnuu'a dhoowwaadha hadhas borullee sababni isaa ati ilmoo jijjiirte ilmoo dhoksiteedhaafi wanni abbaa manaa san siif dabalu hin jiru ilmoo san qilleensa irra hambisuu ilmoo san akka isiin qilleensa naqattu gochuu akka isiin tasgabbiin hin guddanne gochuu yoo taate malee ilmoo kan kee abbaa manaa kiyya hin dhossa jettee hin tattaaffatin kun gowwummaadha dhossiteellee eessaanillee hin geettu maalidhaafi ilmoo sun jalqaba irratti osoo siin hin waamamneyyuu abbaa sanii waamti badaas ta'u gaariis ta'u jechuudha kanaaf wanni ati hin dhossa jettee asiif achi girgir jettuuf hin jiru taa'e obboleettii teessiin baasuu karachiisuun jechuudha kanaaf irraa of qusachuun dirqama hizbii keenya kanaafuyyuu waa akkanaa kanarraa waa fukkataa kanarraa odoo ufeenne irra gaariidha jedhee yaadan akka kiyyaatitti kun yaada fungee xabbuu beektanii amma fungeen kun amma haasaa malee akkana godhaa jechuu isinii miti garuu osoo akkas ta'e irra baruudha jechuudhaaf akkasii rabbii hamtuu jidduu keessanii haa baasu jinniif jaangaa qilleessallee rabbiin jidduu keessanii naqin warri jaarsaaf jaartiidha waliin jiraatu warra tasgabbiidha waliin jiraatu isin haa taasisu dhugaa rabbi warra tasgabbiidhaan waliin jiraatu isin haa taasisu akkasi